Akkam jirtu hordoftoonni toora YouTube kiyyaa akkasumallee namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan jecha jalqaba irratti akkuma isin agarsiisu yaallee akkaataa Bitget Wallet keenya banannee verify gochuu dandeenyu isin agarsiisu. Isa dura garuu namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu nagatina akkasumallee namoota viidiyoon kun namoota hin fayyadamtanii yaadaniif immoo viidiyoo kana share gochuu nagatina. Otoo gara viidiyootti darbeen dura garuu ammas irra deebiin isin hima subscribe gochuu nagatina gara viidiyootti walumaan dabalatu. jalqaba irratti application isaa Play Store irra deemuudhaan Bitget jennee search goonee application isaa buufanna. So erga application isaa buufannee booda tuqnee keessa galuudhaan gara page kanatti nu fidachuudha. Gaafa tuqnee keessa gallu so akkuma argitan kana application isaa buufannee irraa ammoo kan gochaa jirru banaa irra gatii ta'ee fi bakka continue kana tuqnee keessa galla. So ishee kana fuunee allow gooneetu gara page itti nuti dabarraachuudha. So ammoo ishee X sana tuqnee irraa barreessuudha irraa balleessina. Akkuma argitan account kana banaa irra gatii ta'ee fi get started bakkeettu kana tuqnee keessa gallachuudha. Bakka get started jettu kana akkuma argitan kana account kana bakka banaa irruu fi so yoo barbaanne lakkoofsa bilbila keenyaan godhachuu dandeenya, barbaanne emailiitiin godhachuu dandeenya. Nuni immoo emailiitiin gatii godhannuu fi karaa irra keessaa email keenya galchina, yoo barbaanne immoo karaa gadi Googleetiin filannee galuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yoo email tokko qabaattanii emailii tokkichumaan bakka Googleetiin tuqxaniitu keessa galtu. Yoo immoo Googlee tokko ol qabaattan immoo Google kan tuquudhaan isin email isin qabdan sanii fida. Email keessaa immoo filattanii kan irratti account kana banachuu barbaadan filattanii keessa galtu. Fakkeenyaaf tuqee isin agarsiisu akkuma argitan kana account Google baay'een qaba. Soos keessaati kan irratti banachuun barbaade tokko isaa filachuudhaan click godheeni keessan galachuudha. Account Google fakkeenyaaf immoo email irratti banachuu barbaade tokko isaa fuudheeni tuqee keessan gala. Sana booda filadhee booda gara Bitget'tti na dabarsa. Amma gara akkas goonee booda bakka create account kana jettu kana tuqnee keessa galla. Maaliif account banaa irra gatii ta'ee fi so akkuma argitan kana gara kanaatti nu fideera. Ishee irra keessa sana irratti gochuudhaan bakka sign up jettu kana tuqnee gara Bitget'tti nuti dabarrachuudha. Bakka sign up jettu kana tuqnee itti dabarra. Amma kan gochaa jirru account banaa irra gatii ta'ee fi sign up goona. So akkuma argitan kana authentication nu fideera. Authentication kana immoo akkuma asirratti argitan kanaanii tartiiba ishee eeguudhaan filachuudhaan akkuma asirratti argitan kana okeenne gara Bitget'tti nuti dabarra. So akkuma argitan kana nu dabarseera gara Bitget'tti nuti. Akkuma argitan kana account link jedheera. So ishee kana fuunee confirm innee gara nuti dabarra. Amma gaa ashaaraa keessanii dalachuu dandeessu chaara. So ishee kana maal goona yoo barbaanne amma godhachuu dandeenya. Yoo barbaanne nuti immoo letter bakkeettu kan tuquudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. So enable bakkeettu kana tuqneetu irra dabarra jechuudha ishee kana. So ishee kana immoo maybe letter bakkeettu kana tuqneetu irra dabarra. Fakkeenyaaf maybe letter bakkeettu kana tuqnee irra dabarra jechuudha. Gatii amma enable bakkeetneefidha. So akkuma argitan kana account keenya bannee jirra guutummaan guututti. Amma kan nuuf immoo gara verify gochuutu gatii ta'ee fi amma account keenya banannee kaane amma immoo verify gochuuf bakka ta'ee fi bakka verify tu kana click goonee keessa gallachuudha. So ishee tuqneetu akkuma argitan bakka verify now yookaan immoo bakka ammatti maru kana tuqxanii keessa galtu bakka ammatti marisin agarsiisu. So ishee kana fuutaniitu biyya filattu jechuudha. Ishee jalqabaa Itoophiyaattu ishee taantus Itoophiyaattu. Yommuu kana isinii fiduu deddeemmoo isaa VPN fayyadamuu qabdu sitti malee isinii fidu. VPN tokkuma isaa fayyadamaati biyya keessan filattu malee yoo VPN fayyadamuu diddan isinii fidachuudha. Lamaan ishee erga Itoophiyaa guutanii booda akkuma asirratti argitan kana biyya keessan barreessanii lamaan ishee Itoophiyaa guutu. Ishee sana immoo isaa yoo national ID qabaatan national ID fayyadamtu. Yommuu san qabdan ta'e immoo paaspoortii fayyadamtu jechuudha. Garuu immoo kan filatamu national ID dha. Erga akkas goonee booda next bakkeettu kana tuqnee keessa galla. Garuu yoo isin danda'ame VPN fayyadamtanii malee achitti isin dabarsu jechuudha. So akkuma argitan kana nu fideera. Nunis kan goonu ishee irra keessaa yookaan immoo all countries except USA bakkeettu kana click goonee keessa galla. So erga akkas goonee booda immoo continue goonee gara Bitget'tti nuti dabarra jechuudha. So erga akkas goonee kana nu fida. So erga achi booda immoo ishee kana fuunee continue na. Maaliif gara document keenya galchuutti akka ta'ee fi continue bakkeettu kana fuunee click goona jechuudha. So national ID keenya akkuma argitan kana karaa fuuldura isaa yoo paaspoortii ta'es karaa fuuldura isaa akka itti fuutanii footoo kaastu. Sana booda document is readable bakkeettu kana click gootaniitu gara Bitget'tti nuti dabartu jechuudha. So ishee tuqxanii booda immoo karaa dudduuba isaa numtu isinii barreessa. National ID keessan karaa duuba isaa yookaan immoo paaspoortii keessan karaa duuba isaa barreessanii keessanii iddoo seeraan argamu irra click ammas footoo kaastanii. Sana booda document is readable bakkeettu kana fuutanii click gootanii gara Bitget'tti nuti dabartu jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana innis uploading jee hin barbaada. Upload jedhee bakka gara Bitget'tti nuti dabarsa. Akkuma argitan kana fuula keenya yookaan immoo ashaaraa fuula keenya laannaaf jechuudha. Haganni viisaa dhaabutti sirreessinee fuula keenya bakka seeraan argamu irra siqnee kaameraa keenyatti qabnee yaabanna. So innis barbaadee footoo kaasee processii gara nuti dabarsa. Uffatee jira footoo fuula keenya gara Bitget'tti nuti gaafa nu dabarsu immoo
ashaara keenya daannee irra gatii ta'ee fi wanta hundumaa gatii guunneerruu fi under review jedhee jira. So kan jechuun deeqaa muraasaa booda check nu godha. So ishee kanas maal goona konfirmanneetu keessaa baana jechuudha. Inni egaa deeqaa muraasaa booda yoo dookimentii keenya gashinee sun sirrii ta'eera ta'e verifyidha. Yoo amma gashinee ta'e immoo yookaan immoo dookimentii gashinee sirrii hin taane ta'e immoo hin kuffisachuudha deebinee yaadachuudha. Amma egaa deeqaa muraasaa booda nu gadhiisa. Turtii muraasaa booda gara Bitkit application keessa galuudhaan gaafa laallu akkuma asirratti argartan kana verify nu godhee jira jechuudha. So akkaataa kanaan verify gochuu dandeessu kan dagachuu hin qabne gaafa biyya keessan guuttan yookaan immoo akkuma jedhama agartan kana akkuma jalqaba isinitti agarsiise gaafa guuttanii VPN fayyadamuu hin dagatina. Yoo VPN fayyadamtan malee biyya keessan isinii fidu. Walumaa galatti akkaataa kanaan verify gochuu dandeenya. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Na jajjabeessaachuun barbaada. Wanta dhaggeeffattan nu galatoomaa. Thank you.